Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha. Gorsaanis Waaqayyoodha. Barnoota keenya kutaa 90ffaa kutaa 89ffaa A jalatti waa'ee dhufaatii Waaqayyoo fi waa'ee Dabra Zayit yookiin immoo mukeen gaarreen ejersaa walitti ilaalleera. Kutaa 90ffaa B jalatti immoo Dabra Zayit jechuun maal jechuudha? Dabra Zayit erga waa'ee dhufaatii Waaqayyoo, guyyaa dhufaatii Waaqayyootu fi guyyaa qulqulloonnii fi cubbamoonni adda itti ba'an ta'eeti. Maqaadhumti isaayyuu immoo Dabra Zayit jechuun maal jechuudha kan jedhu waliitiin ilaallaa. Naaf dubbatti afaanii isin immoo qooqatti nageessan qalbitti hin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Egaa Dabra Zayit jechuun gaara mukeen ejersaa ofirraa qabdu jechuudha. Dabra Zayit ማለት የወይራ ዛፍ ያለባት ተራራ ማለት ነው ይላል። ደብረ ዘይት ማለት የወይራ ተራራ ያለባት ዛፍ ማለት ነው። yookiin immoo ደብረ ዘይት jechuun gaarreen mukeen ejersaa ofirraatii qabu. Mukeen ejersaa ofirraatii qabu jechuudha jedha. Dabra Zayit kun maqaa biyyaa gaafa taatu Yerusaalem irraati kara bahaa kiiloomeetira 10 kan hin caalle fagaattee kan argamtudha jedha. Kara bahaarraatiin Dabra Zayit Yerusaalem irraati yoo baay'ate kiiloomeetira 10 magaalaa hin caalle fageenyi ishee Yerusaalem irraa kiiloomeetira 10 magaalaa hin fagaannedha jedha. Yookiin immoo gaara kiiloomeetira 10 Yerusaalem irraati kara bahaarraati fagaattee hin argamnedha. Kakuu moofaa keessatti gaa seenaan gaara Dabra Zayit kallattii garaa garaatiin ni ka'a jecha. Keessumaa macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15:30 irratti gaara kana irratti Zarubaabel masaraa inni hojjechiise, mana qulqullummaa masaraa inni hojjechiise Dabra Zayitiitiin gaafa seenu kiiloomeetira 5 yookiin immoo meetira 5 ol siqxeetu argamti jedha. Irraan deebi'aa በብሉይ ኪዳን ዘመን ዳዊት ከአቤሴሎም በሸሸ ጊዜ ደብረ ዘይትን አቀበት እንደወጣ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15:30 ላይ ይናገራል። ዳዊት አቤሴሎም ጀላቲ ጋፈ በቀቱ ጋር ደብረ ዘይት ከነከን በኤ መጽሐፈ ሳሙኤል ሰለመፋ በቆና 15:30 አርገና ጀ ዘሩባቤል ካሰራው ቤተ መቅደስ አደባባይ ደብረ ዘይት 75 ሜትር ገደማ ከፍ ብላ ይገኛል። መሰራ ዘሩባቤል ወጀት ሞ እራቲ ሜተ 75 ኦል ስቄቱ አርገመ ጀ ቤተ ፋጌና ቢታንያ የሚባሉ ታሪካዊ ቦታዎችን ከደብረ ዘይት ግርጌ ይገኛል። ቤተ ፋጌ ቢታንያ መጋላን ጀራምቱሞ ደብረ ዘይት እራቲ ደብረ ዘይት ጀለት አርገምቲ ጀ qorichi keenya gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa Hoosaa'inaa Dabra Zayit irraatii gara Yerusaalem akka inni gale
Wangeela Maariqoos boqonnaa tokko irratti arganna. Guyyaa Yerusaalemii gooftaan keenya Dabra Zayit irraatii gara Yerusaalemii dhufuusaa Wangeela Maariqoos boqonnaa tokko irratti argannaa jedha. Inni biraan Geetsemaanii kan jedhamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka inni itti kadhate Dabra Zayit jalatti argama. Bakki kun Dabra Zayit kun mukkeen gaarreen ejersaa kun lafa seenaa qabeetti seenaan hedduun keessatti raawwatamee fi iddoo seenaa qabeetti ta'uusaa sirraatti arganna jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 hanga 36 Geetsemaanii bakka jedhamtu naannaa kanatti kan argamtu naannaa Dabra Zayit kanatti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiittis kan inni ba'e karaa gaara Dabra Zayitidha. Luqaas boqonnaa 24:52 irratti ol ba'uun Kiristoos gaara Dabra Zayit ta'uusaa Luqaas 24:52 irratti hojii ergamootaa boqonnaa 12 irrattis kaa'ee jira jecha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gaara Dabra Zayit irratti xumura addunyaa dabarsuudhaaf akka inni dhufu raajiin illee dubbatameera. Zakkaariyaas boqonnaa 14 irratti illee guyyaan dhufaatii Waaqayyoo karaa gaara mukkeen ejersaa kana yookiin immoo karaa Dabra Zayit kan akka inni ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Inni biraa gaara kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela mootummaa isaa kallattii garaagaraatiin barsiiseera jedha. Maariqoos 13 irratti bal'inaatiin kan argannu ta'a. Haa ta'u malee torbeen shanaffaan sooma gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii Kiristoos kan itti lallabamu guyyaa itti lallabamu guyyaa itti barsiifamu waan ta'eef Dabra Zayit jedhamee moggaheera yookiin immoo himameera. Wangeela guyyaa kana lallabamu boqonnaa 24 tokko hanga 36 gaafa ilaallu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaatii ba'ee gara gaara Dabra Zayit yeroo gahutti duuka bu'oonni isaa gara isaatti dhiyaatanii Zarubaabel mana qulqullummaa inni ijaarsise gamoo isaa agarsiisaa otoo jiru dhugaan isiniin jedha dhagaan dhagaa irratti bu'ee otoo hin diigamin akkatti hin hafu jedheen. Kanaan booda waa'ee diigamuu Yerusaalem waa'ee lammata dhufaatii isaa bal'isee mallattoo isaa waliitiin barsiiseera jedha. Sanaan booda isaanis gaaffii gaafatan nutti himi kun yoom ta'a? Guyyaan dhufaatii kee fi mallattoon dhufaatii kee maalidha? Xumurri addunyaa kanaa mallattoo ta'uu kan danda'u ንገረኝ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም ፍጻሜ ምልክቱ ምንድን ነው? ዱፋቲ ኬፊ መለጡን አዱኛ ከና ማሊዳ ጀደኒ የሮ ጋፈተን ጥሙራ አዱኛ ከናቲ መለቶ ተው ከንደንደው ኢኒ ጀለቀባ እንጌለ ማቴዎስ በቆና ድግደሚ አፍር ቶኮ ካስተኒ hanga dhumaatti yoo dubbistan bal'inaatiin kaa'amee jira jecha. Inni jalqabaan hedduun isaanii ani Kiristoosidha jedhanii maqaa Kiristoosiin hedduu isaanii dogongorsuudha. Dhufaatii isaatii ciniinsuu inni jalqabaa ብዙዎቻቸው እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ
ብዙዎቻቸውን ያስታሉ። ለጌታ መምጫ ምልክቱ የመጀመሪያው ጉዞ ይህ ነው። ዱፋቲ ክርስቶሲፍ ኢመልን ጀልቀባ ኢሳ ከነ ጀቹዳ ጉፍታን ኬኛ ቁልቺ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱበቴራ ጀቻ እኒ ለመፋን ኦዱ ወራና ኦዱ አዱኛ ኒበልሳ ዋይን ወራና ዋይን ወለጀሱ ዋይን ወልቡቅሱ ብይ ብይ ረቲካው ፍርፍር ረቲካው ዋይን ሎላ ብይ ኩን ብየ ከነ ወራነ ብይ ኩን ብየ ከነ አከስ ጎደ ብይ ኩን ብየ ከነ አከስታይሰ ከንጀሩ ኩን ጀሮሰና ሚዲያ እረቲ ከን ባየቱ በድናቲን ካኒመሙ ሎሊ በልዳን ኒታሲፈማ ኦዱ ሎላ ሁንዱምትዩ ኡመምኒ ሁንዱምቱ dhaga'uunsa dirqama ta'a har'a maal keessa jirra maatiiwwan waaqayyo biyya akkasii biyya kana waraan biyya akkasii biyya kanaatii waliin lol biyya akkasii irratti kaatee nama amma kana ajjeesti loltuu amma kana ajjeesti nama nagaa amma kanatu du'e jedhameetu bara kanas dubbatamaa jira. Kiristaanonni garuu yeroo kana waa'ee dhufaatii Kiristoosii ኤጉ መሌ ነውን ሳንራ ሂንጅሩ ክርስቲያኖች በዚህ ጊዜ ክርስቶስ እንደሚመጣ መጠበቅ እንጂ መደንገጥ የለባቸው ጀዴቱ ካኤጅ እንብራል ኡመኒ ኡመተረት ሞቱማ ረት ይካ ኡመኒ ወሊ ሳኔቲ ወልቆቆዱ ሞቱማን ተቆ ሞቱማ ይሰብራ ይረቲ ኒካ ወለመኑ እንደንዳአኒ ጀዴቱ ካኤጅራ እንብራ እኒ አርፈፋ ቤል ጎጊንስ ኤከምስ ሶቺ ለፋ በኬወን ገራገራት ኒተው ሳንኩን ሁንዱ ጭኔንሱ ዱፋቲ ሳስ ጀልቀባቲ ወንጌላ ማቴዎስ ቡቁና ይደሚ አፉር ሰድትረ የሮሰና ክርስቶስኒ ከነመነን ነሞን ረኮፍ ደበርሰመኒ ኒከነሙ ኒአጄፈሙ ዋይ መቃቆፍ አይዛቦተ ሁንዱ መብረት ከንጂበመንተው ወንጌላ ማቴዎስ ቡቁና ይደሚ አፉር ሰገልረት ሐራቦሊን ኬኛ አመንታ ሳኔቲፍ ነጄፈምኔዮ አመንታ ሳኔቲፍ እንቀለምኔዮ መን ክርስቲያና ህንጉበኔዮ ሉቦን እንቀለምኔ ነጄፈምኔዮ ጀኔ ጋፋ ይላሉ በረኬኛ ኩን ዱጉማ በረ ዱፋቲ ክርስቶስ ጭኒንሱ ጀልቀባፊ ክርስቶስ ዱፋቲ ዳፍ አከን ዲያቴ ከኑ አገርሲሱ ወንቶኒ አማ አርጋ ጅሩ ኩን ሁንዱ ታኤ ከን ደርቤፊ አመታ አከን ጅሩ ዱፋቲ ክርስቶስቲ ከን ዲያቴ ክርስቶስ አኩማ ዱፉ ከኑ አገርሲሱፊ አገርሲሱ ዱፋቲ ክርስቶስ ተኡሳ እንድኬኛ ዝራቲ ውበቹን ቤኩን ደመቁን ህርበ ኬሳ ካኡን ገር ለጴ ኬኛት ደቡን ጋቢ ገሉን ጋቡን ፎኒሳ ኛቹ ዲገሳ ዱጉን ድርቀመ እንደ ኬኛ ተኡን ከንረጅሩ አመን ማሬ ከንዱበተማ ጅሩ ከነ ኬሳ ብይ ብይ ረትን ካኔው ሞቱማ ረትን ካኔ ለፍቲ እንሶቾኔ namni wal qoqqoodaa hin jiru mootummaa irratti hin kaane tokkummaan hin dhabamne jaalalli hin dhabamne eebbi nagaan hin dhabamne jennee gaafa ilaallu wantoonni ta'aa jiran kun hundi isaanii iyyuu dhufaatii Kiristoos isaa jalqabaatiif guyyaa ciniinsuu beelli gogiinsi dheekkamsi sochii lafaa bakkeewwan garaagaraatti hin ta'u jedhe kan argaa jirra. Fakkeenyaatti yeroo dhiyoo keessa Taayilaandii dheengadda waan isheen taate argaa jirra. Kanaan dura Turkii waan isheen taate ta'aa argaa jirra. Fagoo ta'uu hin dhaqin asuma biyyi keenya darra du'aan maal keessa akka isheen jirtu hundi keenya hubachuun nurra jira. Gaabbii galleerraa dhuguma misirricha simachuudhaaf qophoofnee jirra. Dhuguma amantaadhaan dhaabannee jirra.
soomnee sagadnee kadhachaa jirraa osa jedhuudhaaf deebiinsaa kan keenya ta'a jecha. Kana qofaa miti waa'een dhufaatii Kiristoos waadanuu waan ta'eedhaaf kutaa 91ffaa